Obboleettiin kollee maazirii kotta agarsiiste. Eto waan tafedhete illee waan akkasii gochuun obboleettii maazirii. Namni waan keessa dabarsu namni yaadatu beeka miidhama isaa hamma akka miidhamee beeka. Sooshaal miidiyaa irraa badeera, uumarraa badeera. Namatti iyyaachuu barbaadu. Waa baay'ee keessan ture. Galatoomii waliin jennee gargar baadhu. Atis jireenya mataa keetti jiraadha, anis jireenya mataa kootti jiraadha. Ati immoo narraa cufi. Narraa cufsisi yoo afaan isaa dhageesse. Bagara manaatti addeetti. Akkasumatti lafa. Yoo yaa uummata qashtii akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi badhaadha. Ani isiniin jira galata Rabbi. Guyyoota lamaan kana xiqqoo wantoonni namatti hin tolle uumamanii turani. So kara viidiyootti illee deebi'uu yaadne ture. ግን ደግሞ ጀራምቲር ናመታታን ይመጅርተኒት ያዱን ድርቀማ እና አከም ባሌሳ ኮ በሬንዳ ከኒን ገር ከሰን ዱፌ ማ ጊፍቲትን ዋን ወፈት ሆቴል አከስ ሸጎቹን ቀቡን ቱሬ ያው ባሌሲራ ያው ነማ ዋናንቴፍ ዶጎጎሩ ዋኑ መጅሩዳ ታይሚ ሰነት waan dura dabarse waan tokkos waan jiruuf amma kanatti jiramtir bakka miira akkasinatti dhagaamu waan ishinatti qalladoo tokko natti fakkaate waan akkasi yaanneen beeknu nuuf gifti waan akkasi haasuuf neen beeknu anna waan akkasi akkan hin barbaannes beektishin sirrimatti bareechitee beektina bakka miira keessa gadeen bakka waan hin taane isheetti dubbadde akka intaanitti ignore ishee godhe jechuudha isheeti. Anna guyyoota lamaan kanatti silkiina jalaan kaastu nafaan haasuuf fedhan qabdu tekstii naaf hin deebistu tekstii tokko qofaa na ergite waan hundumaa ammayyuu waan wajjin dabarsine waan wajjin goone galatu manaamette tekstii naa barreessite jechuudha. Naannoo waggaa tokkoof manaamni afaan amaatee gatiin afaan kaffaltee gaafan akkasitti ignore ishee godhu yaa isheen shamarradha. Dubartii taatee gaafan dubartii akkasitti godhu ana obbolaan nan qaba haadha nan qaba kan sin dhubu immoo ani shamara gidduutti nama dhalatee guddate ta'u jechuun maatiin keenya nama maatii 8 turanii isaan keessaa durbi torbadha irrana qofadhanna shamara gidduutti guddate waan akkasii gochuun baay'ee natti dhaga'ameera. Obboleettiin kollee maazirii kotta agarsiiste. Eto waan tafedhete illee waan akkasii gochuun obboleettii maazirii baay'ee natti dhaga'ame amman dubbadhuuti wal jechuudha. Har'a carraa tokko naaf laadhu yeroo uumaaf wal agarra ishee jedheera. Sai karaa obboleettii ishee naamni kan inni ishee waami safar isaanii jirama manni isaanii asirraanidha. Yaa'u viidiyoo waraabuu hin barbaanne garuu immoo maatiin yuutuub kosinis akkasumatti gadditan waan hin barbaanneef dirqama ko waraabee simbiraan ga'uun baay'ee natti dhaga'ameera. Beektani maaliif akkana akkasitti isheetti dubbadhee maaliif akkana akkasitti ignore ishee godhee beekti hammam akka miidhamaa ture beekti ishee. Ulfaataa ture haalani keessa ture maamna laayifii sanatti deebi'ee galuun barbaadu bakka hamman dandeetti amma sooshaal miidiyaa irra akka durii kottu socho'aan jira hojjechuuf yaadaan jira bakka asiif asiin kontentii illee afaan oromootiin viidiyoowwan babbareeda viidiyoon babbareessee kaayiru viidiyoo baay'ee jira giftiitiin akkasitti hojjenna jedhee ishee mariissee kaameraamaanii kollee mariissee viidiyoo baay'ee wajjin hojjenna jenne waa baay'ee karoorsine ture ishee wajjin baay'ee guddachuu dandeenya ture. ግን ደግሞ hiriyummaa keessa darbe waan hin taane gaafa jalqabamu akka inni gargar nama baasu 100% nan beeka bakka hin ta'u bakka hojii ofii hojjechuu ጓደኝummaa hiriyummaa wayya malee waan akkasii akka ariif hin taane nan beekanna balleessiira isinillee dhiifama isin gaafachuun barbaada guddaa tokko dhiifama naaf godhaan barbaadeen miti anna bachuuf natti ulfaachaa jira waan tan jedhuun qabu. Yaa'u kana dura waan dabarsite akka amma kana
akkan ta'u na godhe bakka yoo namni waan keessa dabarsu namni yaadatu beeka miidhama isaa hamma akka miidhamina beeka social media irraa badeera umarraa badeera namatti iyyaachuun barbaadu baay'ee keessan ture na sababa sanaaf akkasitti ignoration ishee godhee malee angifti yoomiyyuu miidhuun barbaadu bakka afaan hawaalleetti dubbadheen beekamu ati beektishin waan ofeetoo ishin dubbattillee nama zimmi jechuu danda'udha bakka na cannaqaa jira baay'ee amma dubbadhuutiin oolu jechuudha na guyyoota lamaan kana irriba rafni bakka baay'een tan jiramti safara isaanii guyyaa meeqan dhufe bakka argachuu hin dandeenye na hiriyoota isheen viidiyoo garaa afaan hojjettullee gaafadheen ture on tokko waan odeessuuf yookaan afaan haasuuf fedhan qabdu na jedhani so bakka wanta dubbadhu qabu na baay'ee tokko intiniin jedha na amma ishin dhufaa jirti nan dhufana itti yoo ishin dhufteef yoo dhufti jedhee yaada maaliif obboleetti ishee faan odeessu waan ta'eef obboleetti ishee hangafa isheedha baay'ee kabajji na gara isheen dhuftu yaa'u afaan ittiin dubbadhee isheen tinii jedhullee hin qabu amma isheen dhuftutti wajjin hin eegne waan isheen jettu ilaalla ifama naagooti jedhee mayyaada yaa waan nuti wal faana dabarsine yaadde na waaqayyo naa gargaaru na family baay'ee ulfaata na yaa nama waan ta'eef balleessaa kamii hojjechuu nan danda'an immoo chaansii tokko yoo naa laatte faayirtu ofiittan himaa asaase dubbii hunda dhibdee tanas dhibde kanaafoon gad qabeen ofitti asaase. Aduu jala gadsiisa. Kun qabu suma naaba. Ati sammuu kee nagaalamte? Yaaduun dandeessamte? Siistariitti yeroo bilbiltu xiqqooma isheen qaanoftaati? Mana yeroo dhuftu xiqqooma isheen saalfattu? Inni takka istiin uummata fuulduratti na salphiste sitti xiqqaatee jennaan amma mammadha. Si dhukkubaasiin. Baay'ee jireenya koo keessa. Jireenya mataa keetti jiraadhu. Na dhiisi bakka. Akkasii yaadee miti makkuu biifti. Akkamitti yaaddee ture? Hammam siistarii keessa hammam akkan kabaju beekta. Siitiin hammam akkan si kabaju beekta miti. Kanaaf mana dhuftee qaba. Sanaafatu hin taane bakka jedhamti dhiifama kee barbaachata. Balleesseera nan beekaa. Wanti dhiifama nama gaafachiisu hin jiru. Hin barbaanne keessa kee hin jiru. Nama fuulduratti naqaalessitee deemtuutu baay'ee gaarii teessitti mul'ate irraa raawwattee hin galte kanumadha. Noormaalidha kun immoo. Akkasumatti giiftii yeemira akkati yaaddu miti. Yaa wanta nan keessa darbe beektaati. Waan dabarsaa ture beekta. Na amma dubbadhu ulfaata akka ture beektaati. Miti. Darbaniiru wantoonni sun. Yeroo hundumaa wanti sana halala guuraa maal nama intini wandumaatiif galatoomii waliin jennee irra bara. Atis jireenya mataa keetii anis jireenya mataa kootiin jiraadha. Wanti hamma kana dhiifama wal nama gaafachiisu hin jiru. Ulfaadhuu galatoomii waliin jennee gargar baadhu. Atis jireenya mataa keetii jiraadha anis jireenya mataa kootiin jiraadha. Ati immoo narraa cufi. Narraa cufsiisi yoo afaan isaa dhageesse. Giiftii akkasumatti makku uummanni kun uummata fuulduratti si qaanessu miti uummata duratti dhiifama si gaafachuu barbaada. Rakkoon qabu sinuu badhan. Dirqama kaameraadhaan waraabamuu qabu cufii obboleessu. Ulfaadhuu galatoomii baay'ee na yaadde. Giiftii ana dhiifama si gaafachuu. Osoo naaf yaadde yeroon akkasitiin dubbadhu yeroo sana cufiitii akkasumatti jettee dubbata turte. Hammam akka giiftii ana siitiin si aarsuu kan barbaanne na beekta. ግን ደግሞ በቃ ዋንት keessa koo ture beekta ani እኮ amma በቃ ሲያስረዳው ምናምን ነጥልፋት ቦይረ keessa kootti gaddeera hojii kootti si gala miti በቃ amma makka miidhamaa tures duraan beektaati በቃ dubbachuu ነጥልፋት wanta jedhisitti mun qabu ofittiin gaddeen sittiin gaddeen
ofitti males tinkaddini giifti dhiisa akkasii miira jedhamu keenya sun waan barbaade gochuudhaaf sin mirga jedhamu qabda giifti inde maal gooteet ofitti gaddisati ati ko wanta sirrii ma gooteen wanta ofitti si gaddisiisu hin jiru anatu balleessaan na bira si galee miti sanaaf immoo dhiifamsi gaafachuun dhufu dhiifama naa godhish maaliif hin cufsiistuun kaameera qofaa keenya dubbannaati cufsiisi barbaachisaa mata fuulduratti waan ni jedhamti maal rakkina qaba amma kanatti waan ni dhaayiku waan dhumaatiifuu naan bilbilinis naan barreessinis giifti akkasii obboleetti kootis hin bilbilinis nan jeeqin narraa fagaadhu jireenya koo keessaa ba'e giifti balleesseera dhiifama naaf maaliif amma kana sumaaf narraa fagaatta amma kana dhiifama kee fudhadhee kana booda garuu na biran ga'e maaliif giifti nusi waan baay'ee wal faana dabarsineera miti istiraagilii gurguddaa waan baay'ee wal faana dabarsineera darbeera waan akka qaldiitti dhiisnudha mana na rifadha manatti deebi'uu qaba yeroo gaarii qabaadhu giifti akkas mitiin na dabarsi abbi na dabarsi noo akkas mitiin giifti dhiifama naaf hin gootu taanaan akkamittiin dhiifama siif godheeraa deemaa waan amma kanaa wal faana dabarsinee yesus giifti sammuun kee nagaa iddoo dhiifama naan godhiin iddoo tokkoyyuu hin deemtu na dhiiste manatti gala hojiin qabaan siin jechaa jiran giifti dhiifama amma naa gootutan dhiifama siif godheeraa maaf akkan gaabbii keessatti hafuna goota maaltu si gaabbisiisa wanti si maaf nan gaabbisiisu gaabbisiisu jaallattee barbaaddeedha baay'ee kan itti noo akkas giifti goote qoy maaf akkan gaabbuna gootaati wanti si gaabbisiisu hin jiru wanti si gaabbisiisu hin jiru maaf nan gaabbisiisu giifti maaliif humna maaliif giddaajii gootan nuti nama barsiisni miti dubbanne ko waan furuu qabnu dubbanneerra haasofne noo na maaliif akkas taatan illee baay'ee si kabajee si taasisaa jira akkati naqaanis si qaanessu wallaalee miti noo garuu giifti kabaja kee karaa koo duraa gora noo akkasiif miti makko wanta nu banne ko waan baay'ee qabdaa makko maaliif akkas taateetti na gaafatte kanaati wanta si dubanne ji amma kana yeroo waliin jiraannu an abiigoo beeka jedheetan tilmaama baay'isee na beektaa makko sirriitti na beektaa maal makko dhabee kan si dubanne akkamitti akkas maaliif akkan akkas ta'e nan hubattu beeka garuu darbeera wanti sun jireenya kee guutummaa achi keessa jiraatta jechuu miti amma waan nan waan beekam kan giifti biraa amma haasa'uun ofitti barbaada nan beekam ko dammo amma ofitti deebi'utti tokko na dhaggeeffachuu qabda giifti akka nan bareetti taasifna malee maaliif akkas taataa laata si haasofsiisaan jira maal na haasofsiisaa jirta maal barbaadde አረ ጊፍቲ ተረጋጊ በእግዚአብሔር ሲንም ጊፍቲ ናሶም ሲስታዞ አንጅረም ዲት አላን አኔ ኮ ፎከራ ሚቲ አማ ከናት ማ ጀቹበት ነመኑ በኔ ደሙ ከነ ጫላ ከብቲነ ከሲ በርባደት ጊፍቲ አማ ኮ ነኑ በኔ መኮ በቃ ጃለለ ከኛ ሰው ቦሉማ ሰዱራኒት ዲት maqaan sana qofaan barbaadamu tokko waan an intini si jedhu qabu si galimti amma kana waa baay'ee wal faana dabarsine immoo akka qaldiitti bakka jireenya mataa kee jiraadhu jireenya mataa koo jiraadha jennee nama wal dhiisee deemuuti waa baay'ee karoorsineera waa baay'ee wal wajjin hojjennaa inni atarras waa hojii keetii yaaddaa jechuudha noo hojii miti miirikoo ara maaliif dubbii jijjiirtaa gaafa namni sirrii dubbatu bakka dubbi ara bayyeessus ati nama of jaallataa kan of jaallataa mitani nama of jaallataadhaan amma na argiteettati nama of jaallataadhaan amala haaraan sirratti argaata durra biikoon dur beekuuf inni noo akkas miti maaf nama hubattu ati gaafa namni tokko dubbadhu gara kan biraatti namni tokko gaafa dubbadhu gara kan biraatti jijjiirtaadha anatti si hubachuu dadhabaa jiraare noo giifti bakka andi nama mataanii jiru tolu hubachuu qabna bakka ati nama barate indi na arrabsuudhaaf nama ta'eeti ara giifti kanaaf dhaan itti namaamte mana bilbiltee uummata duratti hamtuu nan godhine hamtuu si gochuun miti makkoon balleessi si tolish
kaameeraa akka inni balleessutti erga silaatiin si kadhachaa jira haa balleessu kaameeraa bakka kaameeraa cufiifi haa dhaabbatu kaameeraa cufi ish siin dhaabsisan naa giiftii ani waan kan biraa waan si jedhuun qabu dhiifama naaf godhi ani jilba keetti kufeen dhiifama si gaafadha dhiifama siif godheeraa jedheera bara dhiifama irra keessaa miti akka durii keenyaatti deebinee hojii wal faana hojjennaa ጓደኛማን keenya tuffaa hiriyummaan keenya jechuudha si gala miti hojii keenya sakaroorsinee hojjenna seeraan bakka nuttaafu wanti inni kan giifti nu awwaattomu na bakka garuu hojii keenyaatti deebina waan hundaa dhiisne nuttaafu bakka anis argeera waa baay'ee kana dura kana naatiin dura argiteetta nama baay'ee jedhee yaada sirrii miti giifti Hiriyummaa keenya wayyu dhiifama naa goote akka durii keenyatti deebi'u wayyu dhiifama siif godheeraa jedheera baqqash dhiifama naaf goote garaa dhiifamaati maaf hin qabaattu isa sirrii nandeema waan dhufaatiif garuu lama kanaan naaf barreessitis si arguun barbaada lafa naa godhata giiftii akkas miti dhaabbadhatu maaliif akkas taata naa subsiisa malee itu waan kana furin gargar hin baanu yoomii taana bakka dirqama gochaa jirta dirqama gochaa jiru ግን በቃ wanti nafaan taate yani nama wanti nafaan taate nama zimmi jedhee dabarsee intini dhiisudha raanfadhu isa rakkinaan qabu akka namni normaaliin tokko namaaf godhutti yaadi malee hadas mara wanti nama dhiphisu hin jiru kasi wanda fa mana deeman dhiifama naa godhu taakura kubaar dhiifama sii godheeraa jedheera waan dhumaatiif waan ammoo jiin qaba gara manaatti adeemu akkasumatti lafu ani bocchuun attufaat akkamti namni garaa ifamaan qabaatu